ilmaan Oromoo ani nagaa kooti galata rabbii jara jirtu egaa itti warri nan beekne na bara isinin jedha siifaan fira olin jedhama har'a egaa itti mana hiikuu tuubitti argameetiin jira. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jara jirtu maatiin hiikuu tuub nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessan isinis akka nagaa taatan rabbi biraa abdiin qaba. Egaa obboleetti koo hiikuu mo'anii taateetiin jirta baga gammadde congratulations jedheetiin jira. Baga gatii dadhabbii keetii waan itti dadhabde argatteen siin jira asumaani. Hiikuu nama jabdu nama obsa qabdu nama haaluma kam keessatti dhugaa dubbachuuf taanaan egaa YouTube kana jammaree jalqabeetii waggaa guutuuf hin deema. Akkasuma garee dhumti kun walitti nu fideetiin waggaa tokko guutuu addan baanee walumaaniitiin hin jirra. Obsa jechuun dhugaa rabbii shamarree obsa qabdu jechuudha. Guyyaa tokko otoo walitti muufatiin otoo maali hin jedhin haaluma kam keessatti wal danda'a obsa gaafiin akka waliin dhalannetti jechuudha. Akka obbolaatitti ati akkas taata akkas maal taata jecha wal gorfachaati as geenyeeti. Dhugaa rabbii dhugaa dubbachuuf taanaan hiikuu jechuun anaaf nama addaati. Nama haala kam keessatti yeroo isaati guutus nama baay'ee na gargaaredha jechuudha. Yeroo guuttadhutti jechuudha. Yeroo isaati guututti jechuudha. Dhugaa fileelistiin tabsiisaatiin turte otoo nan hin jedhiniin jechuudha. Hedduutu akkasumaan si galateeffachuutiin hin barbaada. Nama garaa ishee keessaa qulqulluu nama homaa hin qabnedha. Baga gammadde gammachuun kan keemmoo gammachuu kan kooti siin jira obboleettii koo. Egaa jalqaba malee xumura miti. Hin jalqabde malee hin xumurre waa hedduutu si eeggata. Egaa ta'uti immoo bu'aa bahii hedduu keessa darbite ijoollee sa'aatii guutuun baay'ee ulfaatanii beektanii haaluma kam keessattuu waan hunda keessa tartee gatii dadhabbii keetii baga argatte siin jecha baga itti gammaddee siin jedha. Kanuma caalaa ammoo dalagdee bakka guddaa geesse jechuudha. Chaanaaliin keessiif guddate bakka hedduu geesse haga dhumaatti haga rabbii lafa kana lolu jiraachisetti immoo akka wajjin hin jiraannu fi akka chaanaaliin keessi guddateetu bakka hedduu geessu abdiin sirraatiis qaba. Rabbis wajjin nu haa tursiisu siin jedha. An baay'ee tokkon si gammade baga gammadde siin jedha. Ammas immoo waa hedduutu si eeggataa cimiitii dalagi siin jedha. Egaa chaanaaliin kun ka ilmoo keetti darbu siif haa ta'u siin jedha. Hiikuu koo baganaaf gammadde isiniin jedha. Maatiin hiikuu hundi keessan baga gammaddanii fi warroonni yeroo guuttattu gargaaruudhaan yeroo ishiin laayivii seentu hundumti keessan jechuudha wal harkaa fuutanii ishee gargaaraatiin turtan irra deebi'eetiin hin jedha. Baga gammaddanii fi galatumaa isiniin jedha asumaan jechuudha. Warroonni haaluma kam keessatti akka obbolummaatti wal dandeenye egaa chaanaalii kanatu walitti nu fidee garummaa akka obbolummaatti akka obboleettii tokkotti siturra caala waliin jechaati as geenye. Hundumti keessan warroonni ishee gargaartan galatumaa isiniin jechuun jaalladha. Ammas irra deebi'eetiin baga gammadde siin jedha. Waa hedduutu si eeggataa cimiitii bakka hedduu kana caalaa akkaati waan adda addaa egaa diraamaa hojjechuudhaan hiikuun duruma isaa baay'ee manaa taatee sirriitti dandeettii qabdiiti. Hojii kee itti fuftee akka waan babbareedaa isaa waan sabaaf ta'u nuuf iddee dhuftu abdiin sirraatii qaba. Asumaan baga gammadde siin jedha. Maatiin ishii hiriyoonni ishiitis baga gammaddan isiniin jedha. Warroonni ishii gargaaraa turtan irra deebi'eetiin galatooma isiniin jechuun barbaada. Congratulation isin jedheetiin jira. Nagaatti naa tura. Warri na beekne maatiin ishee siifaan firaa olin jedhu. Warri na beektan immoo silayyuu na beektan. Hunduma isaafiyyuu jajjabeessaan isiniin jedha. Bira dhaabbadhaadha. Moonii ta'an jechuun egaa waan dadhabasan aga ta'e tokko xiqqoo isteepbii tokkoffaa aga ta'e tokko geesse jedhameeti malee waa hedduutu si eeggata akkuma siin jedheeti. Walumaa galatti hasin jechuutiin hin barbaadu dalagi cimiitiin siin jedha. Jajjabeessaaniin isiniin jedha laayik gochuudhaan akkuma dura gargaaraa turtaniin laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan yeroo viidiyoo gallakkistetti warra ishiin dalagdu irratti ammallee harka wal qabadhaati walumaan deema nullee walumaan jirra siin jedha. Hiikuu koo baga gammaddee an hedduutu akkasii gammadee dhugaa rabbii siin jedha. Nagaa naaf ta'a isiniin jedha. Hedduutu akkan isin jaalladha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel YouTube jiratti argamtan hundi keessanii fayyaa keessan isin biraa baga nagaan taatanii
Giku asma boleti kena bagaimana gamade gamachuu kena alhamdulillah walumani bagi gamade sendiri berbade amas tu coba untuk kita dulu amasi wan berperida wan dari kekecil itu juga karena Tansa monti galati faccio berbadu rabbi jadi alhamdulillah rabbil alamin qobule wan kena Uruni channel niku jabatte galtani jajjabeestani dakka kanan jettani akkasiin bakka guddaa geettu taasistan hundi keessanuu baay'ee nuuf galatoomaa baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna ammas oromootiyaa wal jajjabeessaa ammas jajjabaadha wal guddisaa wal bira dhaabadhaa odoo du'aa bichaa hin taane waan saba keenya fayyadu waan saba keenya barsiisuu kanas qabannee dhufuu qabna jajjabaadha isin jenna warra guddate bakka guddaa ga'ee wal dagatuuti warra yoo bakka guddaallee ga'ee wal yaadatu wal gargaaree bakka guddaa waliin ga'u rabbiin haa taasisu rabbi hinaaffaa fi akkasuma sharriin keessa jirtu rabbiin keessa haqe akka inshaallah bakka guddaa geenye inshaallah saba keenya guddifne biyya teenya guddifne gamummaa keenya jalaa baanuu rabbiin haa taasisu asumaan akkolotti keenyani ammas ni jajjabaadhu ammas karaa guddatu si hafe ammas deemsa guddatu si hafe abdii hin murinii sin jenna baga rabbiin ta'abiihee ta'abdee ati oduu dadhabe hin jedhin mana arabaa keessa dhaabattee bakka tanaan geette bakka rabbiin bakka guddaa si gahee ammas inshaallah akka bakka guddaa bakka ati yaaddee oduu si gahu inshaallah abdii guddaa rabbiirraa qabna taasise ammoo abdii guddaa rabbii gaditti saba oromoo ijoollee oromoo qaqqacaleedhanii sasabboon tuttanii wal jajjabeessu malee tokkummaa malee jaalala malee jibbaa hin beenne baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja tokkummaa keessan ammoo baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa ammas akkasii jabaattanii itti nuuftanii bakka guddaa nu geettan isin hundinuu abdii guddaa isin eega wallahi abdii guddaa isin eega oromootiya biyyi teenya gaafa guddatte gabrummaa biyya namaa kana keessaa baaree bakka guddaa wayii geenne baay'ee natti tola baay'ee na gammachiisa tokkoffaa maalii yoo nuti xiqqoo namatti dhagamu tokkoffaa biyyi teenya gabrummaa jala jiraachuudha lammaffaa ammoo nutis biyyi teenya gabrummaa keessa jiraatee biyya namaa kana keessa gabroomne sabni keenya bakka hundatti kabajaa argachuu dhabu baay'ee nama gaddisiisa ala manatti galanii manaa hoo bakki galanii hin jiru jecha kanaafu nu amma garuma hundattuu baay'ee nutti dhagamee jira yeroo wajjannuu akkaataa amantaa keenyaatiin biyya teenyaafis du'aa godhuutiin dagatinaa isin jira amma wanti sirra isin barbaadu wal jajjabeessaa oromoo wal jajjabeessaa aan guddadhee jettee kasii gadi hin tuffatini ani bakka yaade jettee kasii gadi dhiiftee hin deemini wal jajjabeessi akka kasii gadi illee bakka ati geette san ga'u gaafa harka wal qabatanii deemanii loomii nama tokko ba'a nam 50 taphaa jedhan akkasii oromootiyaa yoo wal qabannee deemnee yoo bakka tokko ga'uu fi wal qabannee harka wal qabannee ka deemnu taate bakka kamuu ga'uu dandeenya bakka yaadne olitti bakka guddaa geenye mul'atuu dandeenya wal tuffii yoo dhiine wal xiqqeessuu yoo dhiine wal qeequu yoo dhiine bakka guddaa geenye jecha wal jajjabeessaa ni jedha hiikoo ammoo akka ammas ni jabaattuu jechuu teennaa kolfituu teennaa taphattuu teennaa baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa sabboontuu teennaa tanama hin tuffannee tanama gadi hin qabne kaan ol qabdee kaan jettee ani takka isin nama tuffattu takka hin agarre jechaadha wallahi baay'ee galata guddaa na biraa qabdillee baay'ee si kabaja baay'ee si jaaladha ammas akkasii bakka guddaa geettu abdii guddaan si eegaa inshaallah bilillah amrii rabbiitiin jajjabaadhu biyyoon kee kun akkasii gammachiisuu abdii qaba yoo dogongorfamu ormootiyaa nooffachaa siin jedha akkasii biraa jabeessinu tokkummaa haa jabeeffannu akkasuma amantii keenya immoo haa jabeeffannu isin jedha jajjabaadha waliin tuffatinaa waliin xiqqeessinaa bakka dogongorratti ammoo walaa gorfannu beekaa keenya hin jabeeffanna wallaalaa keenya hin barsiifannaa kana ta'uu qabdan kana jechuu qabdanii malee yookiin namni tokko wallaaleef yookaan namni tokko dogongoreef dhiiftanii deemuun nurraa hafuu qaba jecha gochoota akkanaa jechoota nama tuffachiisaa gochoota gadaantummaa nama laaluu kanneen of keessaa dileetii godhuu qabna of keessaa balleessuu qabna of keessaa dhiquu qabna jechuudha galatti kanaafuu naa jajjabaadha baay'ee sin jaaladha
baay'ee si kabajaru akka guddaa ga'uuf immoo tokkummaa barbaachisaadha. Kanaafuu tokko haa taanu akka bakka guddaa geenye gabrummaa kana jalaa baane uummata hadhaa kaan mana hidhaatti dararee kaan ibiddaan gubanii kaan biyya keenyatti kabajaa dhabe kana kabajaa itti fiduu qabna. Numa malee ka biyya keenya bulchuu ka biraa lafaa dhufa sitti fakkaatu. Ka biraatti lafaa dhufa sitti fakkaatu. Yoo atadha jabaattee saba keetiif dubbattee saba kee jabeessite ka lafaa dhufullee jabaatadha. Yoo atammoo dantaa dhabdee dantaa mallaqaa qofa taate walaa bilisoomu walaa gabrummaa jalaa boonu walaa tuffii jalaa boonu. Injiru jecha hundinuu kanaafuu tokko haa taanu jajjabaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee jaalladha baay'ee kabaja warroonni hordofan amantaa biraallee nagaa naa qabdanii nagaa naa jiraadha nagaa naa turaa isin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani Haashiyee godha.